akkaataa karoorfannee raawwiin fooyyee qabeettiin madaalli hedduun raawwiin baay'ee gaarii galmooftee jirti jennee kaasuu dandeenya. Agarsiiftuun raawwii fooyyee qabeetti fakkeenyaaf bara kana galmee qorannoo galmee 90,000 ol itti qoratame. Kabar dabreetti wal birqabnee olaallu bara dabree yeroo wal fakkaataa galmeen qorannoo 57,000 ture. Soo garaagarummaa bal'aa jira. Galmee kan qorachuun danda'amee jira. Galmee kan qorachuu qofaa miti. Galmeewwan qoranna kana gara himannaatti jijjiiruu karoorfannee jirra. Kana maaliif goona qulqullinni qorannaa keenyatti madaalu waan ta'eef galmeewwan qoranna keessaa parsantii 98 ol gara himannaatti jijjiiruu dandeenyee jirra. Kunillee agarsiiftuu raawwii bareedduu jennee kaasuu dandeenya. Inni biraa galmeewwan qoranna kana himachuuf qoranna waan ta'eef galmee 93 ol itti himannaaf mana murtii dhiyaatee falmamaa ture. Kabar dabreetti wal birqabnee olaallu bara dabree yeroo wal fakkaataa galmeen falmiirra ture galmee 59,000ti. Soo garaagarummaa galmee hedduu qaba jechuudha. Kanaaf raawwii fooyyee karaa baay'inaatiin agarsiisa. Galmeewwan mana murtii dhiyeessin kan keessaa madaalliin tokko dandeettii adabsiisuu yookaan mo'achuuti conviction rate kan jennu. Kanaallee olaalle parsantii 97.7 yeroo jalqabaatiif akka biirootti dandeettiin adabsiisuu parsantii 97 ta'ee murtaa'ee jira yookaan galmaa'ee jira. Raawwii fooyyee qabeettidha madaalli hedduun tokko karoora kennaan wal birqabnee madaal karoora olii raawwannee jirra. Kanneen bara dabreetti wal birqabnee olaallu haala gaarii raawwannee jirra. Even madaalliiwwan international haala idil addunyaallee wal birqabnee olaallu madaallii wayyaa yookaan fooyyee qabdu jennee kaasuu dandeenya. Akka hanqinnaatti still naannoo qulqullinaatti waan nu hafuu jira. Qulqullinni kan ittiin madaala keessaa tokko yaa'insa oliyyannooti. Galmeen mana murtiitti dhiyaatu kuni mana murtii jalqabaatti fakkeenyaaf mana murtii aanaatti yoo dhiyaatu hin murtaa'a mana murtii aanaarraa ni oliyyatan yookaan abbaa alangaatti oliyyata yookaan ammoo himatamaatti oliyyata. Isaan kana cimsisiisuuf hojjanna because jalqaba adabamuu qaba yakka raawwate jennee himanna waan ta'eef cimsisiisuuf hojjanna. Kanarratti oliyyannoo wal qabatee duraan itti karoorfannee yoo jechaan turre fooyya'insiin jira garuu ammallee bakka barbaanneen baane hin jennu keessumatti oliyyata himatamaan oliyyatu. Oliyyata abbaa alangaatti karooraan raawwannee jirra. Oliyyata himatamaan oliyyatu irratti hanqinnaatti jira gama qulqullinnaatiin. Dabalataan ammoo taaqaawwan wal qabatee ICT reefuu jalqabna sirnoomsinee bakkaan hin baane fooyya'insiin jira kan kalee irraa fooyya'insiin jira. Isaarrattis waan nu hafuu jira waan hojjechuu qabnu jennee laalla. Qabeenya bu'aa yakkaati jedhamee bara kana keessa dhorkaman keessaa gara qabeenya gosa adda addaati tilmaama waliigalaa gara biiliyoona 1.38 ta'u dhorkisiisuudhaan qorannee tooftaalee adda addaa fayyadamuudhaan mootummaadhaaf jaarmiyaa uummataa miidhamtoota yakkaatiif akka deebi'u taasifneerra. Qabeenya waliigalaa bara kana keessa deebisiifames gara biiliyoona 1.32 miidhamtootaaf mootummaadhaaf jaarmiyaa uummataatiif akka deebi'u taasifamee hojiin milkaa'ina qabu gama dhimma yakka malaamaltummaa wajjinis wal qabatu raawwatamee jira. Akka biirootittis akka waliigalaatitti raawwii olaanaan kan galmaa'ee ta'uu isaati. Bara kana gorsaa fi mariidhaan qofa qabeenya qisaasee akka naannoo Oromiyaatti irratti xiyyeeffachuudhaan bifa addaatiin hojii hojjetameen qarshiin itti gaafa tilmaamamu biliyoona 16 ol kan ta'u qabatamaadhaan deebi'uu danda'eera kaazinaa mootummaatti akka inni deebi'uu danda'ameera jechaadha. Inni kun himannaa hundeessuudhaan haala garaagaraatiin hojii hojjetamaa turedha jechaadha. Qabeenya abbaa dhabee yeroo garaagaraatti bakkeetti badaa ture hordofuudhaan kaazinaa mootummaatti akka inni deebi'u gochuudhaan jechaadha. Gama himannaa hundeessuudhaan immoo haraaraan deebi'uu kan hin dandeenye yookiin immoo mariisisnee deebisuu kan hin dandeenye immoo himannaa mana murtiitti dhiyeessuudhaan qabeenya mootummaa akka inni deebi'us hojii hojjetameen galmee 12,000 oltu dhiyaate jechaadha. Kan bara darbeerra bifa addaatiin inni kunillee hin dabale. Maaliif qabeenyi manca yookiin dantaan liqiiwwan garaagaraatu jira. Dantaa mootummaa haala adda addaan galii namoonni galchuu qaban galchuu dhabuudhaan xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamaa ture waan ta'eef dandeettiin mo'achuu gama kanaan jiru yookiin dandeettiin dantaa mootummaa fi uummataa kabachiisuu gama kanaan jirullee gaafa laalu parsantaa 95 ol jechaadha.